Tole kabajamtoota daawwattoota keenya kun gaa qophii keenya yeroo hundumaa sa'aatii kanarraa kaasee isinii darbu qophii keenya keessummaa san saakaati. Har'a gaa keessummaa addaa qabanii dhiyaanneerra. Maarree Oromoo sagantaa hundumaa gaafa jalqabu akkuma aadaa Oromootti eebbaan saaqa. Kun gaa sirna gadaarraa kaasnee sagantaa kun eebba bareedaadhaan jalqabne gatee har'a immoo gaa nama hayyuu cimaa Finfinnee keessatti hojii baay'ee jabaatee hojjechaa jiranidha. Hayyuu Zawuduu Magiraa Asitaa Feerrana isaanii wajjin immoo waan hedduu haasofnaa gaa akkuma aadaa Oromootti tuma sagantaa keenyan saaqin maal taaree sagantaa akkasii argameetu sagantaa keenyasitu eebbaan saaqni wayyu. Wayya tole ka nuuf kalchaak. Nuuf kalaa. Ayyaa waaqa uumamaa lafa gurraatti Magiraa waaqa jechaan kan hundaa lafa jechaan kan hundaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa ajjeestu gumaan baastu waaqayyo nagaan nu oolchite nagaan nu bulche daafii sababii nu oolche. Dogongora nu oolche mootummaa keenya algaarra nu bulche nu cinaatti bulche waaqayyo nama bobbaafne sa'a bobbaafne nagaan nutti galche biyya nagaa oolche kan alaatis kan keessaatis biyya nagaa oolche saba keenya afaan walii haa galu kan alaatis walii haa galu kan keessatis walii haa galu Oromoon tokko haa ta'u hirree haa cimsinu bitti roobaa nagaa gadaan qofa gabbin. Harka walitti dhaamte akka giraawundii jedhameera. Eebbinutti hamaxxanu jenna. Eebbinutti hamaxxanudha. Yeroo baay'ee sagantaa adda addaa irratti namni harka walitti rukutaa. Walitti rukutamu. Eebba hoo eebbisne waaqa ga'een lafatti deebi'a. Eebbi maqaa waaqayyo dhoofneet eebbisne eebbinutti hamaxxanu jenna. Kunis kanuma barbaannaa. Dhugaa baay'ee nutti toleera. Teenyee immoo waan hedduu haasofnaa. Kabajamtoota daawwattoota amma dhumaatti turtii keessan waliin haa ta'u sagantaa ajaa'ibaa qopheessine jirra. Ammas turtiin keessan qophii san saakaluun haa ta'u turtii gaarii. Noorooga. Tole irra deebiin egaa keessummaa sassaakaa gagatti taatanii fi hayyuu Zawuduu Magiraa baga nagaan dhuftani. Baga nagaan nu eegdani. Gagaa nuun hayyuu akka keessan gaafa arginu nutti tola. Tole. Speeshaalii immoo Finfinnee keessatti namoota akka keessanii nu barbaachisu. Tole hayyuu Zawuduu gaa akkuma beekamu Finfinneen sirna cunqursaa keessa jala turte. Sababa kanaan immoo gaa waggaa dheeraadhaa fi ayyaana baay'ee kabajnuuf akka Oromootti mallattoo kan ta'e ayyaana Irreechaa nu jalaa badee dhiyootti immoo deebi'ee jira. Dhugaadha. Gaa arga Irreechi Finfinneetti deebi'ee booddee immoo akkamidha gadaan Oromoon Finfinnee keessatti akkamtiin itti fufaa jira. Namnis Finfinnee keessatti gadaasaa sirriitti beekaa jira jedhu abbootii qabeenyaa hedduutu abbootii lafaas kan ta'anii qonnaan bultoota baay'eetu qe'ee isaaniirraa buqqa'ee jiraas. Baay'een isaanis immoo waan isaaniif malus kan argatan nama muraasadha. Yeroo sanas immoo waan laatamaafis amma kana kan jedhamu miti. Dhugaadha. Oromoon hunda caalaa beenyaa isaa caalaas immoo abbaa biyyummaa isaas barbaada. Akkuma abbaa biyyaa ta'ettis immoo waan isaaf malus isaaf godhamuu qaba. Kanaaf gaa akkuma abbaa gadaattis waan hojii chaarran hedduutu jira kan duras odeeffannoo qabna gatii ta'ee fi mee gaa gara sanatti immoo deebina dhumarratti ilaalchi sabni keenya gadaaf qabu yeroorraa gara yerootti gadi bu'aa jira. Maaliifidha kun akkas ta'e dhaloonni ammas sirna gadaa sirni gadaa waan haaromfamuu qabu kunuunfachuu qabna malee sababa kana maaltu ta'etu sirriitti namni hubachaa jiru moo abbootiin gadaanis warri hayyuunis waan isaan irraa eegamu hojjechaa jiran seerudha. Mee maaliifidha namni sirriitti gadaan dimookiraasii dura dhagatee turee fi sirriidha. Kanaaf maaliif namni ofiisaatti fidatee sirriitti itti boonaa immoo sirriitti immoo kunuunfachaa maaf hin deemne maaliif gadi bu'ee ilaalchi namaas seerumee. Dhugaadha gaaffiin kee kun sirriidha. Amantaan kiristaanaa karaa biyya keenyatti oduun seenii dursa biyyattiin kan bulaa jirtu sirna gadaatiin gadaadhaan bulaa turte. Faranjoonni nurraa fudhataniiti itti bulaa jiran deebisanii gara keenyatti seera ammayyaa godhaniiti karaa keenyatti fidaniiti isaan bulaa jira. Garuu dursa biyyattiin kan bultu gadaa 5tu jira. Gadaan 5 waggaa 8 silxaana walii kennan. 8 bulchaa in dabarsaa 8 bulchaa in dabarsa. Dimookiraatawaadha. Ameerikaanis kan itti bulaa jirtu amma sirnuma gadaa kana wal fakkaataadha. Garuu uummanni keenya amantaa adda addaa keessa seene. Keenyas irra caalaa yoo laallu gadaa kana jabeessee kan qabu tulamni jabeessee qaba. Garuu naannoo Finfinnee naannoo Oromiyaa keessatti iddoo adda addaa hoo deemnu waa'ee gadaatis kan hin beekne jiran.
waa'ee sirna gadaatis, waa'ee bulmaata gadaatis kan hin beekne hin jiran. Kun maaliin irratti hojjechuu qabnu? Irra caala hojjechuu qabnu. Dhaloonni qubee, dhaloonni keenya, ijoolleen keenya irratti hojjechuu qaban. Sirna gadaa irratti. Fuulduraafis mootummaan kan itti bulaa jiru seera ammayyaa kan inni tume sirnuma gadaa irratti. Sirnuma gadaa irratti. Isa keessatti gadaanis hirmaachuu qaba achi keessatti seenuu qabu. Ugaa 8 kan jedhus kan biraatis sirna gadaa wajjin wal qabatee aadaaf duudhaan isaa heeraaf seera mootummaa keessatti tumamuu qaba. Hoo isa keessatti tumame uummannis isatti buluu danda'a. Irra caala immoo barsiisuudha. Hoo barsiisni uummata keenya hoo barsiisni manni barumsaa amma banamaa jira Finfinnee keessatti akkuma carraa ta'ee dammaansi qabee gaafii keettan deebi'a. Kutaa hojjechaa akka jirtanii dhageesse. Finfinnee keessatti waan egaa Oromoon waaqeffataadha baay'inaanis. Sirriidha. Iddoo waaqeffannaanis hin barbaachisaanii ijoolleen keenyas immoo sirriitti barachuu qabu aadaa isaanis baruu fedhne waan akkasirrattis immoo sochii cimaarra jirtu. Dhugaadha. Isa sifan kaasa. Akka kutaa magaalaa Lammii Kuraatitti qotee bulaan kan nu kenne lafa hin jira. Lafa qonnaasaa mureen nu kenne. Kaaree meetirii 12,000 oliin ta'a. Isarratti waa'ee 8 hojjechuu barbaanne. Tokkoffaa mana murtii aadaa dhaabuudhaaf. Mana murtii aadaa wajjin wal qabatee mana murtii olaanaa ministeera Ma'aazaa Ashannaafii bira dhaqnee turre. Mana murtii aadaa Finfinnee irratti nu dhaabaa akkamitti akka hojjennu haala nutti agarsiisaa deeggarsa nu kennaa kan jedhu gaafii dhiyeessine. Isaanis yaa ulfaatanii deebii gaarii nu laatan. Torbee 2 keessatti wanna kana kamirratti hirmaachuu akka dandeechan jaarsoleen mana murtii aadaa kanarratti kamirratti haa hirmaatan. Siviilii irratti haa hirmaatanii moo yakkaa irratti haa hirmaatanii moo addaan baasnee isinitti himna ijaaruun dirqama nu jettee jirti. Isaan wal qabatee waajjira kantiibaattis dhiyeessinee jirra. Caalmaan immoo Lammii Kuraa irratti kan dhiyeessinee qabxii 8. Tokkoffaa mana murtii aadaa kana dhaabuu. Lammaffaan akka Finfinneetitti amantaan waaqeffannaa baay'inaan hin jira. Amantaan waaqeffannaa kun kan itti waaqeffatanii fi kan itti waaqatti galateeffan iddoo awwaalchaa qaban. Kanas wal qabsiisnee gaafannee jirra lafti nu qabnu gahaadha. Sadaffaa iddoo bashannanaa achitti hojjechuuf. Afuraffaan immoo mana barumsaa afaan Oromoo alaabaa keenya hin dhaabna. Baay'inaan Finfinnee keessa hoo laallu nu jibbanii aadaa keenya jibbanii alaabaa keenya jibbanii kan qabeenya keenya jaalatantu baay'achaa jira. Kanaaf kan hambisuudhaaf humnaani mootii warri kan alaabaa keenya jibban maaliif jibbata jennee humnaan ittiin deemnu. Qabeenya keenya jaalatanii nu jibbanii maaliif nu jibbatan hin jennu. Awwaatuma barsiisaa deemnu. Manni barumsaa kutaa 3-4 haa ta'u achi keessatti in ijaarraa in barsiisa. Oromoo qofa oduu hin ta'in saba deeggarsa keenya saba Oromoo deeggaran hundumtu barachuu hin danda'an achi keessatti. Alaabaa keenyas hin fannisne. Waa'ee alaabaa hoo kaasnu xiqqoo wanna lama jira. Fakkeenyaaf ani kanan uffadhe gurraacha diimaa adiidha. Irratti hoo odaan irratti wannoo jedhe alaabaa mootummaati naannoo mootummaati. Oromiyaa kan ta'a. Akkas ta'a. Odaan hoo irra hin jiraanne immoo qofa kan abbaa gadaa ta'a. Isaanuu addaan hin baasne warri Finfinnee. Isas baasuu qaban. Isa caala immoo waggaadhaan ayyaanni irreechaa Finfinnee irratti hin kabajamu. Dololloo biddeenatti hin kabajamu. Keessummoon fageenya isin dhufan. Iddoo sanitti galma ijaarreeti bulanii keessummeessinee asii ka'anii bakka irreechaatti akka deeman isas qopheessaa jira. Iddoo bashannanaatis achi keessatti hin hojjenna. Iddoon bashannanaa maaliin bashannana qofa bunaa fi shaayii gurguruu oduu hin ta'in aadaaf duudhaa nyaata Oromoo uffata Oromoo achi keessatti akka ijaaramu akka hojjetamu jaarsoliin jaartiin cifree dadhabduun kan taate achi keessatti seenanii akka hoogganaman akka qarqaaraman bu'aa achirra argamu immoo wanna biraati irratti oolchuudha. Kana kan qabne amma kan itti deemaa jirru. Fuulduratti nuuf milkaa'aa jenneetuma yaadaa jirra. Hoo milkaa'eessinis eebbaaf isin yaamna kan inni immoo waggaa takka 2 caalaan fagaatu kan jedhu yaada hin qabu. Hojii baay'ee nama boonsu sinirraa eegamu jechaartu mee haamlee isaanii. Yaa ta'u galatooma. Egaa hayyuu zoo dhugaa
gaaffii namoota hedduudha waan akkasii hojjetamu irratti. Guyyaa tokko qofaa miti irreechatti kabajnee fi fiignee gammannee sirbinee deemuu qofaatu hin ta'in achi booddees Finfinnees Oromoo urgaa'uu qabdi gatii ta'ee fi waan nurraa eegamu jechuun immoo isinis waan sinirraa eegamu gaafa hojjetanii wanta gaariidha kun egaa hojii cimaarra akka jirtanii beekna. Sirriidha. Dhugaa baay'ee milkaa'ee immoo waggaa lamaan sanatti immoo milkaa'ee akka haaraatti immoo eebbasaaf akka dhufuus abdii guddaa qabna. Egaa asumatti immoo egaa akkamidha Oromoon gadaa isaa akkamittiin kunuunfachuu qaba kana qofaatu hin ta'in egaa ulaagamti sirna gadaas jira gadaan Oromoo 5 ennamti. Namni baay'een beekani amma gadaan Oromoo maqaa maanni 5 fakkeenyaaf namni uffata aadaa uffate hundumti isaa abbaa gadaa nutti fakkaata garuu abbaa gadaaf hayyuun immoo garaagaradha. Namni abbaa gadaa ta'uu fi ulaagaa akkamii guutuu qaba. Hayyuun immoo kan jedhamu umurii kamii boodarraa seenus immoo waanuma gaa muraasa gaa sirni gadaan kun nu barbaachisa ta'ee fi daawwattoonni keenyas immoo afaanuma bananii dhaggeeffachaa ta'ee fi mi waa'ee kana ibsaa fi gadaan Oromoo 5 isa kamidha. Namni immoo abbaa gadaa ta'uuf ulaagaa akkamii umurii meeqaanis guutuu qaba jedhu. Gadaan waggaa 8 dhufa. Gadaan 5 kan jennu duuloon hin jira, birmajjiin hin jira, michileen hin jira, meelbaan hin jira, roobaleen hin jira. Gadaan 5 kan. Akka godina adda addaatti garuu kan gadaan 5 akkuma Oromoo hundumatti jechuudha. Dammeen hin jira, dammee 5tu jira, odaa 5tu jira kan jedhu hin jira. Gadaan garuu 5 kan. 5 kun odaan hangafummaa hin qabdu. Kan irra geessantu hangafa. Fakkeenyaaf amma kan irra jiru kun meelbaadha. Meelbaan hangafa gadaati. Hoo inni gallakkisee kan ittaanu santu hangafa ta'a malee gadaan hangafaaf quxisuu hin qabdu. Walqixxeedha wanta tokko sitti. Quba 5tu jira. 5 keessa hangafa hin jettu. Hangafa yoo ta'e kun Oromoo isaaniiti. Hundumtu qixxuma. Hoo kana baaste kan mata hangafa ta'a. Hoo kana baaste kan mata hangafa ta'a. 5 tartiibaan hoo baaste 5 hangafa. 5 immoo faayidaa qabu. Faayidaa qabu. Gadaa san barsiisuun dirqama. Maaliif gadaanis waliin dhibdu asirratti immoo beekuu kan qabnu hundumtuu ilmaan Oromoo beekuu kan qaban gadaan waliin dhibdu. Kamiyyuu waliin dhibu. Gadaa deessiti Oromoo waliin dhibdu. Wal dhibuu hin qabnu. Gadaa keenya dhaloota qubeedhaaf dabarsuudhaaf akka Finfinneetitti hojii guddaa hojjechaa jirra. Dirqama Finfinneen handhuura Oromooti jenna. Waggaa 4 dura kan du'anis kan maaf du'an. Finfinneen handhuura Oromooti kan jedhu. Yeroo Minilikis, yeroo Haile Sillaaseetis, zamana Dargiitis, zamana Wayyaaneetis hundumtuu kan yayyaa turan Oromoon handhuura Finfinneetidha. Ammas handhuura Finfinneeti. Jaalattaanis jibbitaanis handhuura Finfinneeti. Maaliif hundumtuu qaba ka? Magaalaa of dandeecha qaba. Naannoon Amaaraa Bahar Daar qaba. Naannoon Sumaaleetis qaba. Jijjigaa qaba. Dabubis qaban. Benishangul qaba. Hundumtuu akka qaban sanitti Oromiyaanis magaalaan mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnuma kan biraan jirtu. Adaamaa Bishooftuu yookaan immoo Caffee Sululta Amboo kan jedhamuuti. Katamumti ishiitu Finfinneedha. Kana beekuu qabna. Finfinnee kana keessatti immoo aadaa keenya guddisuu qabna. Ammas kan mul'achaa jiru aadaa keenya kan dhiiban hin jiran. Amantaan adda addaa hin jiran. Isas humnaanumatti kan itti deemnu. Seerumaan lakkii amantaan keenya kana kanan hin dhibina daangaan keenya kana keessan kan itti bultan immoo amantaan adda addaa hin jiran karaa 50 60 70 100 ta'an garuu hangafa ta'uu kan qabnu nu duuba dhufan ka dursa kan uumame gadaa bulchiinsa gadaati Finfinnee irratti bulchiinsi gadaa eega uumameef Oromoon keenya kan buqqee kan buqqaanes asuma keessa ture duudhaaf eenyummaa isaa tursiisee kan ture Finfinnee irratti amantaan adda addaa kan dhufan isa booda kan dhufan nun dhibinaadha barnu nun tuqinaadha keessa dabadhaa kan keenyas immoo itti deemnaadha malee utaalanii nu keessa seenanii borcuun hin danda'amu kana fundurattis barsiisaatuma deemna akka Finfinneetitti rakkinni adda addaatis hin jira gadaa wajjin wal qabate maaliif Oromoo kan hin taanes bulchaa jiranii keessa jiranii ifaman Oromoo kan hin taanes bulchaa jiranii kutaalee adda addaa keessa aanulee adda addaa keessa gandoota keessa jiran isaan nu dhibaa jiran amma darasi aadaa isaas gatiin beennee fi beekoo duun ta'in jibbinsa irra kan ka'e Oromoo hin jibban jibbinsa Oromoo mul'achaa jira ammas duraanis mul'achaa ture ammas mul'achaa jira fuuldura gini kun mul'achaa hin jiru inni dhaamseen bakka dhaamutti hin jira isa hin dhaamseen garuu ammas nurraa deebi'anidha nu dhiibuu keenya dhiisan wayyaa uffannee hoo deemne nu jibbuun qaban
alaabaa kiyya hoon barbaade alaabaa Oromiyaa baadhee naanna'uu nan danda'a akka barbaadetti akka maraataa ta'ee uffadhee wandoon mirga kiyya kan na dhoowwu hin jiru garuu midhaan keenyas eenyummaa keenyas hundumaa nurraa fudhatanii nu dhiibuu hin danda'an. Jibbinsa isaanii nurraa dhaabanidha. Jibbanii immoo wajjin ta'uu hin danda'u. Wal kabajni wal wajjin jiraachuu dandeenya. Wal kabajuu wanna guddaa dabar. Kan barbaachisaa ta'es wal kabajuu dabar. Hoo wal kabajne wajjin jiraachuu danda'a. Maal Finfinnee keessatti koo alaabaan biyya alaa meeqatu fannifamee jira? Faaruun hin faarfamaa moti. Maari kan keenya maaliif akka jibban naan gallanaafu. Seexanni nun jibbu warri. Seexana kan ijaan hin argine inni nun jibbu. Oromoon immoo hammachuu irratti jaalala irratti beekama. Fagoo waan takka takka akkas ta'uu danda'a gaafa jedhamu namatti siqanii immoo jaalalaan jiraachuu danda'ama. Dhugaadha. Nus kana mootummaa wajjin kabajamtuu kantiibaa teenya hojii walitti dhiyaachaa isaanis dhiqoo hojiitti itti baay'ate kantiibaan teenyas walitti dhiyaachaa hojjechaa jirra wanna kana. Kan nu jibbanis hin deebisna. Nu Oromoon hammataadha hoo jennu bari daa'ima qofaa moti kan guddisnu bari daa'ima nu kenni guddifataan nu kenni moti bari daa'ima mixii kan jennu hin jira kan gatamtee kaasnee guddisnu daa'imti booja'umtu hin jirti waraana adda addaatirra kan booja'amtee san kaasnee hin guddisnu daa'imti abbaa hin qabne kaasnee guddisnu in kenninas foon keenya oduu Oromoo kamiyyuu irraa foon isaanii murtee oduu nyaatte jaalalaan hoo ta'e kan didu hin jiru jibbinsaan nu jibbanii wanna biraa jaalatanii hoo nutti deemane nuyis lakki daangaan keenya kanaadha bari sararri diimaa nuyis hin sararraka. Qabeenya qofa irratti moti bari eenyummaa keenya irratti sararuu qabna nun tuqinaa gadaa keenya hin tuqinaa eenyummaa keenya hin tuqinaa aadaaf duudhaa keenya hin tuqinaa kan jedhu wannuun keenya. Sirriidha amma gaafiin akkasii yeroo hundumaan kaagatti ta'ee fi nu birattis hayyoolii keenya birattis abbootii gadaa birattis tokkummaan immoo mul'achuu qaba waan akkasii deebisuufis afaan tokkoon akkas lakki kun akkasii dhadhanii inni tokko waan taane gaafaa sun tokko waan taane tokko ta'uu qabna waan hundumaa haasaa keenya irrattis qaba. Sirriidha. Yeroo baay'ees kanumaafidha yeroo ayyaana irreechaattis namni keenya ammarree namni baay'ee hubachaara irreechumaaf irree wanta biraaf deemu fakkaata. Irreechi akkuma namni irree akka irreeffanneef waan baay'ee ture waan baay'ee hojjetamaa ture garuu amma rabbiif haa galatu jijjiirama hedduutu jira. Dhugaadha. Mee waa'ee ayyaana irreecha asumatti kaasnee yeroon isaas darbees garuu yeroo hundumaatti gatii dhufuu fi irreechi maal isa jedhus achumaan meetu kaasnee gaasin caalaa waa'ee irreechas kan ibsuu danda'u jiru gatii. Irreechi halkaniif guyyaa dhugaa kaas ta'e waa'ee irreechaa hin qoftu. Dubbanneetis fixuu hin dandeenye waa'ee irreechaa. Gabaabsineetoo wannoo jennu irreechi akka diinni fi Oromoo jibban jecha isaan jedhan oduun ta'in nu galata dhiyeessuudhaaf deemna bari. Bara dukkana keessa baga haaraatti itti baatee ganna barcaqee irraa baga ifatti baatee galata dhiyeessuudha wanna biraan jiru bari waaqayyoon kan uume waaqa tokkichaa miti waaqa tokkicha san galateeffannu malee akka isaan jedhanitti amantaa mukaan qabnu amantaa tulluun qabnu isa soo ta'e immoo tokko jiran immoo kan wal qabsiisan jarri kun bari lagas bu'anii kan waaqa kadhatan tullurattis ba'anii kan waaqa kadhatan odaa jalattis deemanii kan waaqa kadhatan matsaafa qulqulluu wajjin wal qabachuun ooluu kan jedhu yaanni tokko hin jira. Fakkeenyaaf maaliif bara durii akka jedhanitti waaqayyo dachee tana bishaan balleechee ture. Yeroo sannuu kan jedhamu doonii irratti namootas biqiltuu adda addaatis beelladoota manaatis kan alaatis walitti qabeeti doonii irratti hoggaa naanna'u makoodii ergeessa makoodii mee bishaan kun gadi galee laali jedhee hoo ergu tulluurraa odaarraa baala ejersaa fiddee dhufte. Amma Oromoon kan malkaa bu'an balleecha bishaanii nutti hin fidinii kan jedhu san akka isaan jedhanitti ta'uu danda'a. Tulluttis kan baanu baga ifatti nu baateedha wanna biraan jiru. Kana garuu amantaatti hin jijjiirre nus hin jijjiirre isaantu nu jala jijjiirre nu galata dhiyeessuudha malee amantaa odaatti amanuu mooti bari yookaan tullutti amanuu mooti yookaan lagatti amanuu mooti. Kan bishaan kanaa fi dachee tana malkaa tana tulluu kana kan uumte waaqayyo galanni si haa ga'u ganna barcaqii keessa ifatti nu baaste isa galateeffanna malee wanni biraan jiru akka isaan jedhanitti mooti bari akka nu jibbanii mooti bari guyyaa nu jibbanitti bari galgala kan nu jaallatanii jiranii bari. Faayidaaf nu jaallachaa immoo eenyummaa keenya jibbuun immoo tokkoon ta'u. Tokkoon ta'u durattis hin jedhe bare eenyummaa keenya jibbanii alaabaa keenya jibbanii sabummaa keenya jibbanii qabeenya keenya jaallachuun hin danda'amu. Kana immoo beekuu qaban hundumtu sabni kamiyyuu beekuu qaba. Oromoon keenyas beekuu qaban jibbamuu hin qabnu.
amma finfinnee keessa iddoo adda addaa hin deemna jaarsummaadhaanis nama walaajjeesee gumaa laachuudha dhirsaaf nitii saararsuudha waltajjii tokko tokko irratti sin hirmaanna hin deemna. Laallu achirrattis jibbinsi hin jiru. Caalmaan immoo kutaalee 4-5 keenya keessatti lammi kuraa eekkaa boolee faqaaqii keessatti lammi keenya kan jibbatu caala. Maaliif nu jibbitanii qabeenya keenya irra jirtan qabeenya keenya nyaatan qabeenya keenya fayyadamtan jibbinsa kana maaliif nutti uumtani maaliif nutti fiddanoo jenna. Wayyaaniinis bari yeroo isaatti nyaatee quufeetuma deeme jedhan. Isaanis yeroon kan keessan jedhamu. Keenya jedhama malee Oromoon sirmaa Finfinnee keessatti wanta kan fayyadamu maqumaan fayyadame malee wanta kan fayyadamu oduu fayyadamee abbaan qabeenyaa abbaan qarshii ana ta'ayyu saantima hin qabnu dhibamaa jirra amma kantiibaa gahuutti hin beekan kan ishii jala dhifama isaaniin jedha kabaja guddaadha kantiibaan keenya kan isaan jala jiranirree isaan saaxilanii wanna biraa keessa akka biraa keessa seensisuu barbaadan kun immoo ta'uu hin qabu dhaabbachuu qaba akka duratti sin jedhe Oromoon Finfinnee keessa jiran kamiyyuu hojjetaa mootummaatis ta'ee kan biraatis hirree isaa jabeechuu tokkummaa isaa cimsuu hoo tokko taane bari diinnu qaawwan argatu bari nu isaanitti maxxannee qaawwa hoobanneef nurratti wallakkisan malee wanna biraati mooti ammas qote bulaa buqqisiisuudha baroonni kun. Akkuma sirna gadaattis koo wanti jiru Oromoon yeroo isaatti akka fayyadamu tun ta'een walqixxummaadhaan sabni hundumtuu akka tajaajilamu barbaada malee yeroon kan koodhaa yeroo naa balutti munan fayyadamamti to akkas ta'e gaa hundumti keenya sila iddoo guddaa keenya garuu sabni sabaaf sablammoonni hundumtuu walqixxummaadhaan akka hojjetaniifidha sirni gadaas kan beeksisu. Sirriidha. Gaa sirna baay'een jaalladhudha sirna gadaa dimokiraasii duradha waggaa hedduu duradha garuu nun waanuma qabnu kunuunfachaa hin jirru itti fayyadamaas hin jirru dhugaa dubbachuuf jechuudha. Sirna kana maaliifidha akka biyyattis maaliif itti fayyadamuu dhiisne baay'ee itti fayyadamaa jiru akka maqaa isaa guddummaa isaatti mee maalidha dhumarrattis gara dhumaatti gatii deemaa jirruu fi dhaamsas hin dabarsitanii sirna gadaa kana sirriitti itti fayyadamuuf maal gochuu qabna gahee mootummaarraas nurraas maaltu eegamuu qaba seeruma. Baay'ee gaariidha. Akka duratti sin jedhetti aadaaf duudhaa keenya eegsisuudha dhalootaaf dabarsuudha wanna baay'ee hojjechuu qabna. Nuti abbootii gadaa Tulama magaalaa Finfinnee fi abbootii gadaa Oromiyaa wajjin tokko ta'uu qabna wal dhiibuu hin qabdu. Gadaan wal hin dhiibdu. Gadaan hangafaaf quxisuu hin qabdu. Kanuma irra jiru santu hangafa. Mootummaan naannoo Oromiyaatis wanna kana xiyyeeffannoo kenneefi bulchiinsi magaalaa Finfinneetis xiyyeeffannoo kenneefi akka duratti sitti si kaasessanitti mana murtii aadaa hodhaamne achi keessatti wanna barsiisutu jira bari. Oromoon bari aadaa isaatiin bula bari. Mana murtii ammayyaa deemurraa mana murtii aadaatitti deemuu isa wayya bari. Maaliif wanna sodaatu waa hedduu jira kan. Garuu mana murtii ammayyaatitti yoo deeme ragoonnis kan dhiyaatanis dharaanis dhugaanis ragaa bahuu danda'an. Garuu kanarratti mana murtii aadaa irratti yoo dhiyaatan dharas akkuma dharaatitti dubbata dhugaas akkuma dhugaatitti dubbata malee dabraniin deeman maaliif aadaan isaan dhowwaka aadaan isaan daangeessa wanna isaan daangeessu jira amantaan Oromoo isaan daangeessuu danda'a wanna kana tokko taaneet guddisuuf dhalootaaf dabarsuu qabna kan jedhu. Irra caalaa kan jiru maali wal dhiibuun ammas bakkuma baay'eetitti waltajjii guguddaa irrattis bakka jaarsoleen qeerroof qarree jiranittis barsiisaa jira tokkummaa keenya cimsinuudha. Dhiigni keenya tokko warra. Qaawwama banuu hin qabnu diinaa. Qaawwa banuu hin qabnu kan Harargee jiru kan Wallagga jiru kan Shawaa keessa jiru kan Jimmaa jiru Oromoon tokkuma walitti hoo sassaabde baay'een uummata kanaa miliyoonii 50-60 kan taanu kana walitti dhibbisaa hoo deemte dhiigni keenya tokkichu maqumaatti iddumatti addaan nu baase kan Harargee afaanii tokko Oromoodha. Kan Wallagga afaanii tokko kan Garasiitis tokko naannoo Finfinnee ta'e bakka biraa kan jiran Oromoon akkuma Oromootitti tokko malee lamaamooti kana beekuu qabna. Waa'ee biyyattii naannoo Oromiyaa keessatti soolaal wanna tokko mul'achaa jira walitti bu'insi walii galteen dhabamuun hin jira mul'achaa jira. Kanas torbee dabre keessa namoota adda addaa wajjin haasaa turre hoo mootummaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee haala nu mijeesse kanachis jiran ijoollee teenya kanas jiranis ijoolluma teenya kan walajjeessanis ijoollee teenya kan barbadaa jirus qabeenyuma Oromooti kan badaa jirus qabeenyuma Oromooti kan buqqaa jirus Oromoo sabni biraan buqqaane bira
Amaara buqqee Oromoo sabni biraa buqqee kan jedhu kun ani waan ijaan agarreef ragaa ba'uu hin danda'u. Garuu Oromoo keenyas buqqaa jiran. Du'an odumteen dheechaa jiran. Isas fedhiin isaanii maal inni ijoolleen bosona jirtu hin jirti. Mootummaa wajjin kan waliin galle siyaasaadhaan haa ta'u, karaa ikoonomiidhaan haa ta'u, wanna biraatiinis haa ta'u, mootummaa Oromiyaa wajjin waliin galle. Namoota waliin galle kana walitti fiduudhaaf carraa guddaa gochaa jira. Fuulduraaf wanni haalli nu milkaa'e. Ingaafanna sanis ingaafanna mootummaa keenyas ingaafanna. Akkuma carraa ta'ee kantiibaan teenyas hooyyama nu kennite ingaafanna dhangee ingaafanna ijoolluma teenya ka. Maaliif tokkotti hoo dhufne diina dhowwuu kan dandeenyu hoo tokko taane bire. Hoo tokko taane waraanni adda bilisummaa Oromoo bosona jira kan jedhan jiraachuu danda'a. Dhaqnee ingaafanna maaliin ijoollee fedhiin keechen mootummaa wajjin kan walitti isin buusu maaliin garamiin walitti buutan daangaadhaan moo taayitaadhaan moo silxaana walii kennuu dhabuudhaan moo maaliidhaan jibbinsi biraa hin jira kaminni jennee fedhii isaanii fuunee garanatti fiduu hin dandeenya. Maaliif juntaa wajjin qofa ta'araar isaanis bari walitti fiduu kan qabnu dirqama abbootiin gadaa ammas irra deebi'ee abbootii gadaadha kan walitti fiduu qabu. Jaarsummaa seenanii iddoo lachinuu isaanis ijoollee teenya kan garanaattis ijoollee teenya. Maaliidhaan hiikamuu danda'ama? Hiikamuu danda'a. Wanta baroonni walitti bu'an kun wanta salphaa ta'uu danda'a. Miidiyaa adda addaatiinis soo dhageenyu gaazexaadhaan baha miidiyaa televezyiiniidhaanis reediyooniidhaanis soo dubbatanii dhageenya. Wanna akkana jaarsolii dhaabnee jedhama. Bakka akkanaatti jaarsolii araaraa dhaabnee jaarsolii komishinii akkanaa dhaabne hootti deeman garuu arginee hin beeknu. Indeen tarkaaffii takka hin deemne biiroo hin bananiin ta'anii durgoon nyaatanii durgoon silaa in nyaatamu. Fuuldurattis nyaatamuun isaan oolu in nyaatanii itti qanii tarkaaffii 2-3 hin deemne. Nama isatti itti cinnee hin deemnu. Ijoollee teenya kanachi jiranii kan garanaatis mootummaa jala kan jiran keenyumaa dhaqnee fedhiin keecha maaliin kan jedhu walitti fiduu dandeenya. Maaliif san qofa goona? Juntaa qofa maaliif goona? Kana hin gaafannu. Kaayyoo siyaasaattis qabaatan kaayyoo isaanii nutti himanii mootummaatti hin dhiyeessin. Mootummaanis kaayyoo qabu garas immoo jiraate hin gaafannaa hin dhiyeessin. Walitti fiduudha kaayyoon keenya. Fuuldurattis barnoota fudhachuu qabna kan amma darbeessi. Kan namni sabdi baay'ee dhume booddee gara araaraatti amma deemnu ammuma gaa yoo rabbi milkaa'e. Milkaa. Ammas gaa namoota hedduutu aarsaa taa'eera. Immoo rabbis gaa kaayyoon keenya yeroo hundumaa manni keenya akka kolfee buluufidha akka gammaduufidha. Barbaraan boo'ichis akka dhaabbatuufidha. Gaa rabbi immoo araara nuuf haa buusu tokkummaa keenya nuuf haa fidu. Nunis kanuma barbaanne yeroo hundumaa gati ta'eef inni eessas jiru sabuma keenya obbolaa keenya gati ta'anii fi Rabbi tokko nu agaruu jaalala nu hafiiduu hin aanu. Inta ammoo dhibbuma dhibbatti itti namana. Isaanis akka toleen hin jedhin kan mootummaanis akka nu hin dinne ijoolleen keenyas kan bosona jiran akka nu hin dinne itti namana. Kan walitti fiduu dhabame. Asii walolli biraa hin asaama garasii walolli biraa hin dhufa isa kan walitti buusaa jiru. Jetten bari asitti ismooti bari jetten paarlaamaa keessattuu seene bari jetten muummee ministeera nuu hin amatanii mooti jettee waan akkanaa hin asaaman kan ijaan hin argine walitti buusuudhaaf jedhameedha. Jedhameen kun immoo hoo argite malee jedhamee dandeemuu hin qabdu. Isaanis kan walitti buusu jettee ta'uu danda'a. Kan asii achi geechanii kan achi immoo garanatti fidan. Walitti oofinne dhugaan bakka kam akka jiru hin argina. Waaqayyo nu qarqaaru maalbaata akka yaada kiyyaatitti miidiyaa kana kan daawwatan namoonni baay'ee jiraachuu danda'a. Isaanis megara keechan bilbila kiyya hoo argatan abbootii gadaa tolama finfinnee walitti qabnee jirra wanna kanarratti wanna guddaa mari'achaa jirra. Indoom interview guddaa Voice of America irratti kenninee jirra. Ammas gara keechan hoo argaman walitti fiduu hin dandeenya. Indeemna bakka jiranitti gammoojjii bakka jedhametti bakka isaan jiranitti seenuu hin dandeenya. Amma humna keenya deemnee walitti fidnee araara buusuu hin dandeenya. Gara namoonni nu barbaadan hoo jiraate yaada keessaniin karaa miidiyaa keessanii Abbaay TV'dhaan garasiin argachuu dandeechanii fuulduratti wal arguun keenya nuun jedha. Tolee. Hayyuu Zawuduu Magaraa dhugaa waan hedduudha kan nu dabarsaa turtanii gaa ammas irra deebinee qophii keenya keessumaa sansaakaatti yeroo isin qabdan irraa aarsaa gootanii asitti dhufu keessanitti baay'ee gammanneerra gaa hayyoolee hedduu rabbii nuuf haa baay'isu gaa dhumarratti gabaabsinee wanta erga dabarsitan yoo jiraate sakandii muraasni ilaadha xumuraa irra gatiteef wanta hafeettanis nama galateeffattanis yoo jiraate sakandii soddomu. Tole baay'ee gaariidha sagantaa kana carraa kana argachuun ki an ergaan ani dabarsu caalmaadhaan Oromoo keenya tokko haa ta'udha. Tokkummaa keenya haa cimsinu, hirree keenya haa cimsinu. Hoo tokko taane
qaawwa diinni banee nutti seenu san hooduuchini tokkummaa keenya hoo cimsine abbaa biyyaa ta'uu keenya kana caala mirkaneessuu hin dandeenyu. Ta'ummoo hin qaba hin goonas. Finfinneen Finfinnum handhuura mootummaa naannoo Oromiyaati. Magaalaa guddoo Finfinneen magaalaa guddoo Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaati. Kana beekuu qabna. Namoonni kamiyyuu humnaan ittiin deemnu nu jibbanii alaabaa teenya jibbanii qabeenya keenya jaalatanii hin ta'u wajjin hin jiraannu hin barsiisna. Aadaaf duudhaa keenyas funduratti barsiisaatuma deemna. Wanna kanarratti kan duratti kaasee tokko hin jira. Kabajamtuu kantiibaa Aadde Adaanech Abeebee carraa guddaa du'aa kennitutti wanna kana oduutti deemne ofitti nu waamanii yeroo baay'ee in argannas ofitti nu waamanii rakkina keenyarraa kaanee rakkina ijoollee teenyarraa kaanee mee ijoollee ala jiran kana walitti fiduudhaa namoonni nu qarqaaruu danda'anis akka nu qarqaaranii walitti fiduudhaa carraa guddaa hin goona. Kana caala kan galateeffadhu akka biyyaatitti qotee bulaa keenya nan galateeffadha. Qotee bulaa keenya akka utubaatitti ejjetee biyyattii kana kan laachaa jiru qotee bulaa Oromooti. Hin beekna kan qamadiidhaan hoo ta'e wanna biraatiinis hoo ta'e irra caalmaadhaan qamadiidhaan biyyattii tan akka utubaatitti ejjechiisee kan jiru qotee bulaa keenya. Qotee bulaan keenya bakka jirutti olee bulu nagaa ta'u hin jedha. Tole guddaa galatoomaa Hayyuu Zawuduu Magraa dhugaa baay'ee nutti toleera. Gaa yeroo hundumaanis kaayyoon keenya waa'ee tokkummaa waa'ee jaalalaa labsinaa qophiin keenyas yeroo hundumaa qophiin keenya keessumaa sansaaqa waa'ee makanya dhagaa akkuma biyyaattis kan nu barbaachisu tokkummaa jaalala wal jaallachuudha. Immoo biyya keenyaaf nagaa nu haa godhu baranas gaa bara kolfaa nu haa godhu waan hedduu keessa darbaa irraa gatee fi warra bo'oniifis warra maalidaniifis gaa waaqayyo warra gaddanii jiranis warra maatiin isaanii aarsaa ta'aniifis jajjabinaa laatu. Gaa bara dhufus bara kanas gaa rabbi wanti nu haa ga'u ennaa. Gaa yeroo kaanis gaa yeroo sun barbaadnutti keessumaa keenya akka taatanii abdii guddaa qabnaa. Gaa daawwattoota keenya qophii keenya keessummaa sasaakaa irratti akkatti bohaartanis immoo wanta hedduu akka irraa baratan abdii guddaa qabna. Maaliif yeroo hundumaa gaa hayyoota keenyas asitti finnee isaan irraa muuxannoo hedduu sinii qoodaa yeroo gaa abbootii gadaa fi hayyoo keenya immoo kabajnee waan isaan nu jedhan immoo dhageenye yoo immoo wanta isaanii gorsa isaanii immoo hojiitti geeddarre gaa biyya kanaafis immoo waan hedduu gumaachina inni gaa ergaan keenyas gaa waan isaan nutti himanii hundumaa hojiidhaan hawaashinu yennaa qophiin keenya keessummaa sansaakaa irraa kana fakkaata ture. Torbee immoo keessummaa baraatiin asumatti wal argina. Maarree yeroo hundumaa sagantaan kun akkas bareedee qindaa'ee sun biratti akka dhiyaatuuf ogeessota istiidiyoo Abbaay TV hunda isaanii maqaa koodhaanis maqaa qophii sansaakaan galateeffachuu barbaada. Yeroo hundumaa immoo daayirektara cimaa ta'e kan nu wajjin aarsaa kaffaluu gammachiisaa barraa isaanis maqaa Abbaay TVdhaan galateeffachuu barbaada. Maarree eenyutu akkas bareechaa naan jettu salphaadha. Star Geetteeramu eessatti argamu jettan immoo naannoo Boolee Madaaleelam gamoo Madaaleelam darbii tokko fartee deemtanii dhugaasan hin jedha gatii salphaatiin bareeddanii baatu. Filannoon keessan Star Geet haa ta'u amma dhumaatti immoo kan sinfaanan ture aan Saamsoon Mokonnin Lataati. Torbeen kunis torbee nagaa kan gammachuu kan tokkummaa kan jaalalaan ulfaadhaa horaa bulaa deeban.